Nan dadhabe dhugaan. Sini. Osoo nama tokko jaalattee jaalala keetti kusuudhatte maal goota? Osoo naan jaaladhe naqaa'eema. Harmee isee bira waamee itti himuu danda'a. Osoo namaanis jaaladhee jaalala koo jechuun shamara tokko jaalattee jaalala gaafii jaalala dhiyeessitee ibsuu si diddee maal goota? Maal gochuun danda'are dirqamsiisuu waan hin dandeenyeef calloo hireen dhiisuu danda'a. Akkuma salphaa kanatti dhiista? Maal gochuu danda'a? Tole mana ngala mana ni eegaa jiru. Xiqqoon haasofnu? Deemuun qaba. Maaliif namni waa'ee gaalalaan jiru? Kana caalaa akkamitti nutti himuu danda'a? Sin jaaladha jechuu qofa ta'e. Sakiya. Bro, waan jirtu beeknaa. Waan jiru. Maani maal barbaadde immoo? Callaa yoo jiraate dheedga. Callaa kana yeroo hundumaa ni sitti maaree sitti dhangalaasaa maal engaddamtii kana silaadde engaddan akka fudhatte miti? Birrii 500 laatee kannaan jedhaa maani birrii 500. Yoomii hammamii guyyaa meeqa ergin silaaddeeti maaludha wantichi maal horiin kun lafuma ammaarama wayii sitti fakkaata. Ammaan jiru jechuudha. Amma akka gootu amma deemitii kana fayyadame akkanas immoo dhaqiitii akka horii haadha marseetti faffacaasii bakkee keessa faffacaasiiti ammas deebiin akka gaafadhu suuta hiriitti fayyadamiin sirriitti eeggadhuuti eeggannoodhaa itti fayyadame yeroo ammaa kana maallaqee akka argan namatti hiree kennanii jiru. Maallaq deemuma fudhatte miti maallaqa maala namammoo. Yaada kee takka durii naa ta'u dide. Duriidha. Homaa tokko hin taane. Yaada kee maal jijjiirameera? Zeenii. Intina hojjettiin zeenii yeroo hundumaa isin wajjin hin deemsisu maalidha? Riyaa keetii jechuun riyaa akkamii yeroo hundumaa wajjin? Reeshin kan biraan qabnu garuu hundaa riyaadha bakka. Riyaa mana waan tokko hin jiru sin gidduu. Waan tokko iyyuu hin jiru. Maanni waan si gooti qabdu moo? Lakki waan na gooti hin qabdu garuu callisee mas gaafadhe. Maalidha? Wanta yooti. Ilaali dubbisi. Nama wayinee gaara wadansi bilbila. Okay?
Yoo namoo maalatti hin ilaala. Qabeenya barreessee kan isa jaalatu. Hai Siifoo, akkam ati? Wanti kun baay'ee natti ulfaanaa siif barreesse. Akkamitti akka ati na ilaaltu hin beeku. Garuu dirqama natti taanaan siif barreesse. Maal seete Siifoo ko? Obboleessi koo baay'ee si jaallateera. Kallattii ittiin si argatu barbaada. Ati immoo jaalallee akka hin qabne natti himte waan jirtuuf yaada isaa kana ni fudhatta jedheen yaade. Obboleessaan akka ija kootti ilaalladhu gama kanaan gammachiisuun qabas jedheen yaade. Kanaafuu lubbuu koo maaloo obboleessa koo naaf gargaari. Hello. Daddafiti kootti iddoo Muhammad Xalayyaa natti laattatti sin barbaadan. Iddoo Muhammad jira. Maalatti laattee? Dubbisne. Ani jechuudha. Jaalala koo siif ibsuudhaaf waan meeqa fakkeenya siif fudhadhee garuu mooti waa tokkoyyuu siif hin gadu. Isayyuu waa'ee obboleessa keetii maal jechuudha kun? Akkasi jaaladhan sin jaaladhaan. Ani obboleessa keetiif miira tokko illee hin qabu. Ani siin hin jaaladha. Waa'ee Xalayyaa kanaa immoo irra deddeebiitu dubbisi. Ani waa'ee koo immoo irra deddeebiitu yaadi. Amma maal gochuu hin danda'a? Obboleessa koo gaddisiisuu hin qabu. Siifoos dhabuu hin barbaadu. Tuun jaalala ishee ta'es baay'ee na tola ture. Garuu akkan ishee wajjin walitti dhufeenya homaa hin qabne Biraaziliitti himeen jira. Maal gochuun qaba? Maal yaa Waaqayyo xaxama akkamii keessa na gashite?